Asli Tatiloni ogeessa kaameraati. Abdiin daayireektar. Akkanatti. Tirtee gaafachuun tolu baay'ee naaf waan ta'eef. Isaan gaafadhu bar. Isaan gaafadhu si waliin ni naasaamu. Inni kunoo warra kaameraa dugda duuba dhadhaabatan jiru miti. Warri kaan sillee gubbaa ta'anii fi wannoo bakka istiidiyootti waraabamu takkeen argeera. Isaan kana baasi kaanumaafsitu taayaa shaabite. Ani citee kiyyaa akka abdiin baruun barbaadu baay'ee citee gubbaa kiyyaa. Inuma dhagaamaa bar. Amma ati. Inuma dhagaamaa. Citee kiyyaa akka abdiin baruun barbaadu yookiin abdiin ija hidhatee taa'uu qabaa ganaa ta'e. Ani ija hidhadhe kunoo. Aboo, shitti jaalatta. Leedhaadha. Mee kun akkamiidha? Maaliidha? Maal dabarsee doktorri akkamitti goota jaalalaa jedha? Dhugaadha kunoo jaartiin nama torbaan guutuu naa booyaan jirtu nagarreeti miidiyaa kanarra jirtu. Dhugaa. Inni kun. Eenyu ishee? Jaalala keessa dabree yeroo ammaa kanatti jaarsa kiyya anatu mana itti barbaada. Atu mana ishina jettee jaartiin nama naa booyaa jirti kurrifattee akka waan haaraaf abbaa irraa du'etti. Inni tokko kana. Inni biraa mootu atiliin goota jaalalaati isa jedhan kanaafi ani jaalalaan beeku. Namoonni jaalata malee aygabaanyu jechuun yoo gilxii kana natti himan malee amma gidee tokko tokko yoo shamarri ashmuuriidhaan yaadan nama jaalattee nama feeten beeku waan akkasii. Jaalalaan beeku. Itti fakkaata waan hin kokkolfuu itti fakkaatu mala malee amma asii osoo ati na jaalattee natti himatuu dhabdee akka dhiirota biraa akka ati na barbaadaa jirtu an nama beeku miti miskiina qalbiin tiyya fuutakkeedha. Si jaaladha oonaan jedhan nama jaalaluma obbolummaa minaaminii kana ta'e malee hin soba olola diinati. Amma bar kan namni si jaalatu miti kan isiin jechaa jirtu. Ati jaalala keessatti gatii maalii kaffalte ofii keef? Namni akkamitti otoo jaalala hin beekin goota jaalalaa siin jechuu danda'anime. Haataasi jaalala hin beeku jetta namni immoo asidiin nama bu'aa bahii hedduu dabarseedha. Nama gatii kaffaleedha jaalalaaf jedhee jedhu. Kan himee akkamitti nuyi jaalala isaa jaalalli namaaf nama gidduu jira. Uumama waliin jira. Haadha manaa kee waliin bultii jaarrattee daa'ima irraa godhattee jira miti. Anamma kasi gaafadhu kan maatii keetii. Keessumaa kan haadha warraa keetii. Akkaataatti walitti dhufte gatii ishii jaalalaa ishiif kanfalte. Kana nuufi min jedheen malee asirraa namni miliyoonnoo si jaalachuu danda'a. Siin jaaladha siin jechuu danda'a. Sun jaalala namaaf nama gidduu uumaan kenneedha. Isheedhaan akka itti walitti dhufne isillee wuccaa garii deemuudhaaf asiin karaa baaraa kanaan Jarmaan Faransaay kana Ingiliz deemtee diyaaspooraa ta'uudhaaf biyyarraa kaate. Anillee akkasuma asiin wuccaa garii deemuudhaaf diyaaspooraa ta'ee biyyatti deebi'ee investimentii gochuudhaaf biyyarraa kaate. Osumaa taarifa deemnu gizee Jibuuti irraa gabbaanu bakka dallaalli nama wayii keessa gammoojjii keessatti walitti dhufne gaafa walitti dhufnu ani jaartii miti fireendii biraa qaba chiikii biraa qaba beekta. Chiikiin tiyya sun kan waliin imalaa jirtan immoo nama biroo bakka biroo. Beeka karaa waliin imallee diyaaspooraa ta'uu deemnu qaba chiikii biraa. Leelaa mala isii miti biraa isii waliin beenu biyyarraa ta waliin kaane chiikii qaba. Chiikiin tiyya suni qamisiin haraama isii biratti surree godhatti. Baalaa surree kana xiqqashoo mul'in isii kun gabaa yaalee no. Kazii damootu steepaa woxaa yaalee no beekta akka nama lakkoofsuma saddeet edika. Lakkoofsuma saddeet illee yoo ta'uu baate itti dhiyaata. Lakkoofsa ja'a. Saddeet itti dhiyaata jaallee miti. Torba jechuudha. Ayyee. Anaabisiin waliin deemna. Amma gizee haadha seenaa faanutti fidan haadha seenaa wajjin shamara baay'ee jira. Nuti dhiirri torba shamara 14 walii gara dhiira torba shamara 14 gaafa achi Saharaa sanirraa gara Kaayirootti gadi deemnu dubartiin kun wal lolaan ammoo
jaalalleen xiyyatuun baay'ee hinaafti na eedii waan asiin dubartillee tuqu yoo asillee dubartii tuqu wallolan beektaa amma haati seeraa tun immoo hin dubbattu beektaa dubbattu hijaaba wayii ofirraa qabdi akka warra kaawwaniin gurguratu maaliif ce'oo miskiinitu midhaan jedhee laala beektaa laalumaan laalu kana tun itti kakkaate haati tahaa waliin deemu cunqursuu barbaadde beektaa amma shamarran afurii keessaa jari lamaa wallolan wal ta'uu didan beektaa shiggiruu mindinoo jedhee laala beektaa naagaluu didee guyyaa sadi mawakkara saaraa keessa bullee haswaan gizee magzanatti buunu ganama akka carraa gizee kee akkanachi deemtu bakka wal fakkaatan jarri lakkaan irraa furta jettee itti naaftee xamaddee qabde beekta jechuun akkuma reefsi wanta hedduu qaama wanta jaartuu fi aggaallatuun hin ta'u yoo viidiyoo argaa ooltanii akkaataan aqamaamaxii isaanii uumama wal fakkaatan beekta lakkaa edaa suni intaloon tunnarraa fudhatti jettee shamara hunda keessaa qabde ofirraa beekta akkuma carraa kazaan mana dallaalaa kan guyyaa lama sadii oollee isillee mucaa biyyaa tokko jira dhuftee nu wajjin nyaatti waliin dubbisa wal lolanii kaanee achirra afdhuunee isiin obboleettii asii qabdi obboleettii ofii bira dhaqxe obboleettii guddoo jira anaa fi jaalallee xiyyatuun illee nama biyyaa barbaadanii bira dhufnee teennee gaafa as tutturu wal ta'uu dinne afaan keessa sun xiqqoo amala nyaata beektaa warra masaanuu jibbuu kana wala jira jibbuu zayitii dabsuu booksii namatti fidu garee akkasiiti kazaan yaaddare bulaa hawaasa oolaa buluun fiqirii haa ta'u maal haa ta'u beeku hinaafaan kun akka malee dabalaa ani mootu yeroo dubartii takka wajjin jiraadhu xiqqoo laqaq yoo dangoone yoo xammit godhanii na qaban jallataa deema beektaa hin aara yoo waa balleessallee yoo kanuma gana dhiisan naa wayi kazaan amma gaafkaan wal ta'uu dinne bakka wal ta'uu dinne wal lollee akira biyya walii gadhiisu irra genne wal dhabbiin kenna guddate takka isiin kaayiroo gadhiisu takka an kaayiroo gadhiisu murteeffan murtee kana akka carraa ta'esu mucayyoo tukaan dollee beeti beeta tukaan doogidee anamma akka jaartii tumanitti tuma jedhu ol uttaaltee mana keessa deemtee akkana goggodhatte ani ke qotee bulaadhaa baadiyyaa dhufee ilmoo baadiyyaati hin sodaadha beeta kazaan akira isiin akka carraa ta'e Konsama har'a ilkaan irraa cabsiti boru ija daballeessiti iftaan ija daballeessiti jedhu akka carraa ta'e guyyaa wayii wal lollee ani isa dubartiin wannoo miti osuma isiin ol utaaltee gara dhabdu suutatti ofirraa suuta dha'ee kochuma immoo dha'ee bakka jaarsummaan utaanii isiin natti aartee deemte isiin asiin Liibiyaa deemte Liibiyaarraan Faransaay deemte amma Faransaay jirti warriin sobdi jettan dubbisa nama baay'ee beekamu ijoolleen kaanuun beekan Faransaay deemte isiin Liibiyaa deemte Liibiyaarraan Faransaay deemte anasumatti hafee haadha feenaa duraanuma wal beekne wajjin dhufnee miire lakkoofsa guyyaa lama sadii wal arginee na dhoogattee guyyaa kaan isiin deemtee akkana wannoo jennu isii dalagarraa dhufaa jirtu bakka nutee nu cinaa galan beektaa manni obboleettii nagaafattee akkana jennaan haati manaa keenya qabdan jennaan wallollee deemne ilala amma kun dhuguma wallollee bara asiin Liibiyaa deemtee jedheeni ka duraan nagaa ima daftee nagaafattee na bira tartu sirriitti nagaafattee anji. Haati seenaa. Anamma wanti gaaffii natti ta'e ilaali intallituu hinaafuun ishii durumayyuu haati seenaa waan ijaan si adeemsitu natti fakkaata karaa dheeraa waliin deemtan suni namni hinaafuu si waliin yeroo dheeraa hinaafaati malee jaalala dhugaaf hin jaalanne. Amma karaa hojii deemne miti alaabaa seenaa walitti hin dubbanne karatti garuu jarri walloraa. Ilaalte ittaam intala miskiina kana jettee ijaan dhima aadaa deemtaa bar san argitee ta'innaa sun. Natti fakkaata. Kazaan nagaa sirriitti na gaafattee bakka maal jennaan lakkoofsa wal jijjiirre beektaa lakkoofsa wal jijjiirree na bira tarte. Na bira tartee ijaarraa gaafa fixatte isiin dalagatti deebite. Halkan yoo san tiktookin hin jiru sa'a namni rafe kana saaniin dhiqatu biratti dawwalti beektaa. Isiin saaniin na dhiqachuuf yeroo dadhabne na dawwaltii haasawnu yeroo hiriira baansanii yeroo wayyaanee sanii beektaa.
بقى هاسوفنا بيتا كمان أسين شفتي معرض أو كنا هاسوفنا أسين جرمان ديمو كنا فهاسوفنا من وسمع كذتي أنا موتو سيدو إيرا جعبيرا من عملي كان بيكو كم نجارني موي فكرت متياتا هاسو بابا فريدا أكاد بارا ديم جرمان داي يورو كنا ورثي كاملة في فنتي مانا بينو أدامتي بينو جمتي بينو إنفستمنتي جونو كنا تياتا بيتا وسمع كذا كذا gaafa kan kophaa deemurraa achitti illee maal jechuudha wal fuunee wajji deemnaa bambiroo hasaab jala qabee achi bakka isinleen kophaa deemurra minaamin jettee amma garatti illee achi kophaa dhuftee bira isin itti dhagamuun oolu kophaa Suudaan irraa karaa kana dhuunsuun asillee baaran deemuu kana minaamin achi jettee adeemsuma kana keessa wal fuune akkanumatti walitti dhufne malee. wanni haaroof biraa walitti boonna walmuutu hin jiru. Amma shamarran beektaa yeroo baay'ee osumaan softuu shamarranii. Ijoolleen booyi naan jala booyi. Gillee mooletti gaafii nama gaafatti booyamuun booyuu qabaa jira. Jedhi jaalala dhugaanii booyi. Amma wani nama boochisuu yoo jiraate garuu wani nama boochisuu. Itti qophaa'ee nuti sooftiin jiraachuu. Amma haasa'aa anaaf haadha seenaa kana keessatti wani nama boochisuu yoo jiraate dooktorii amma addunyaan guutuun ittiin na waamtu kana isitu naa baara. Halkan gidee ittiin dadhabdee waliin haasofnu dadhabbiin narraa galee ati dooktoriidha bar minaamin naan jetti gaafa jaalala keessa seente. Ati dooktorii kooti minaamin naan jetti. Osuma isin doktor minaamin naan jettu akka kan dhuunfaatti natti baafatte isin isteepi ma isteepi suutaan amma ol ba'ee addunyaa guutuu ol ga'e dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dooktorii kana amma namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee halkan qixxee gidee dalaydu halkan dalaydi beekta araba lamanii bira dalaydi araboonni isii guyyaa rafaa oolanii halkan isaanii guyyaadha. Yeroo san immoo gabayaan ta'aa ture booda uummanni hin rafaa namni onlaayinatti isin argitu ana qofa. Kazaan dooktorii kana bakka dadhabbii gidee alkoolisa irraa gara jedhu ati dooktora barnaan jette. Ati nama dooktora ta'uu qabutu biyya baqaa kan loo hojii dhufe minaamin naan jette gidee alfirritti tajana jedhe. Dhugaadhaan barlaale. Ati yoo jaallattu waa'ee borii haasofta waa'ee har'aa miti. Amma yeroo baay'ee jaalalli namoota hedduu kan inni karaa ta'u har'a qofa haasofsi jaaladhaa lubbuu xiyyaa si yaade yoo wal argina wal argaa booda itti fufissi hin beekamu. Ati garuu birrii argannaa wal fuunee jarman deemnaa adaamaatti mana jaarraa finfinnee lafa binnaa waan fuulduraa haasofta. Mee akkamitti sammuun tana kana? Amma namni badaan asee miti. Kootu yaalaan hafuuyi. Ibin amma kana yoo beela'ee amma beela'ee mallaqa ofii kiyyaan qabata amma uummanni amma isin kun okaan jettirra beeluu dhagayaa jirti. Mani maal cammarku maal qannasku. Alsana janaa jennee minaamin bakka nama guddaa fakkaadhee itti haasaa beeta. Ani mootu akka isin xiqqashoo bakka osoo fuudhee nan caqaaca'e mataarra dhukkubsune waan beekuuf itti dhiyeennan anillee bakka intalli kun yoo fuudhan bultiif hin taati mataa nama nyaattu. Waan jedhu anillee keessatti argina biyyarraa wajji dhufne asaga jiru yeroo baatiin isin bakka isaan mana isaa obboleettii isii dura mucaa ganda kiyyaatu mana rifeensaa qaban achi ta'e lasaa illee dubartii kana ka dalagaa dhufu ka dalagaa galu ka Itoophiyaa bakka irraa bilbilisantu jira mana teelettu achi jira argaa oola nuti beektaa adeemsa jiraa kana ka akkana godhatu yegilli yemangisti ka jedhu ka akka farda gaarii deemu ka suuta lafa qabee deemu kana lallabee tingi godhaa jirraame jara baay'ee kana keessa waan jedhu waan akkasitti ture kanuma booyuu ka'e sooftiin Hedduu namatti tola. Garaa nama nyaatala. Amma akkami beekte namni barahaa yookiin maal jedhan Saharaa diizartu jedhan achi keessa waliin deemuu jechuun dhuguma. Namoonni jaalalli yeroo karaa waliin deemtu amala namaa obsa ishii naamusa qabeettii ta'uu ishii waan baay'ee argiteetti. Garuu ati amma erga waliin akka dooktoraatti ishii tajaajilu eegaltee gaaffii jaalalaa garuu eenyutu jalqaba dhiyeessa amma isa. Gaaffii jaalalaa isa sirrii wal fuunaa si jaaladheeraa kan jedhu ishee biraa dhufe moo si biraa dhufe? Ana. Situ gaafate. Ana gaafate.
Amma yeroo biyya hambaa jiranii waa baay'ee ilaalu. Ishiinis egaa si argiteetti atu yaalaa turtee dadhabbii ishii yeroo ishii mukooftu mukii baastaa jechuun ati haasoftu iyyuu immoo akkuma aannanii nama qabbaneessu ati seenaa asu. Na jaalataa jirti turillee ayyee baay'ee nama qabbaneessaa. Atuu rakkoo qabda. Hangaanteessituudhaan ogummaa kootiin dhimma bahee si gaafachaa jira. Taasisii yeroo baay'ee amma yeroo haasoftu wanta namoonni si jala ta'anii koomenti godhan nan argaan jecha waan dubbattu amma arge keessatti. Gaafa aarteedhati kan hin beeka. Amma gaadha seenaa wajjin daa'ima godhattanii jirtanii adeemsi Jarman maal ta'e mee amma Adaama akkuma jettan sana lafa bittanii Finfinneedhaa biyya keessatti gaafa lama ta'an immoo beektaa miti reemni dabalamaa deema. Atis nama kaayyooti waa fuuldura haasofta. Ishiinis immoo jabinati waan fuulduratti haasoftu kana ilaaltee qalbii ishii buute. Midhaan bishaan keessan tokkuma amma isheen hinaaftu deemteetti. Bakkeeree ishii deemteetti. Amma si waliin jirtu jaalalli keessan ammallee adagaa. Fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa asiinis haasoftu akka carraa ta'arra walitti dhufnuyyuu. Fakkeenyummaa qaba ijoolleen nattaasaanii jiru. Dhugaa nama aarsaa kaffaleedha. Biyyarraa kaasee ammas biyya kana dhufutti waan baay'ee ta'eera jedhu. Dhugaatii yeroo keenya waan gabaabsitee waan ijoo kaasee malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru. Amma akkam ta'e egaa adeemsi Jarman kun hin deemne jettan kun akkam ta'e? Gaafa amma booyaadha beektaa? Boy, sooftii fudhadhu. Boon hin barbaachisu akka meree ilmi dhiiraa hin boy. Anayyuu boochisu. Jarmaniin deemna waan dhiifne qoy hin gaafadha. Adeemsi Jarman akkam ta'e gaafa Jarman deemu addaan lafaan filfuudhin dhufu. Akkam ta'e? Adeemsi Jarmanii akka ta'e isiin mallaqa ittiin Jarman deemuu fi waliin qabatte suuqii fira ishee kaayatte. Kazaan jidduma kana osuma Jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa seenti. Gaafa kaan osuma har'a boruu deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu mallaqas hin qabu ture. Waan qabu na seentisiin immoo hangaraa kiyyettini manne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Waan jettu seenaa dhufu. Maallaqa Jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura jechuudha. Sigalee adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa maallaqa Jarman kasiin gaafa singilii dalagatte isaan fixutti karoorichi Jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun dilee ta'eera. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaraadhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dilee ta'eera. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudha amma karoorri. Dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquu. Wanni jalqaba manaa baataniif garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraatu tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana sadiin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galuudha. Irraan kaayanne yoo amma rakkoo Jarman nu oofu biyya Arabaa biraa nu oofusan hin qabu. San bira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaansa jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira gaa chaalenjiiwwan bu'aa bahiin hedduun ni jiraatuun abdii kutuun ni jiraatan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isinii fiddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko waan nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfiin boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufuun. Amma
duraan gaaf seenan hin jirre isiin mana madaamitti. Ani kophaan mana na dabbaraa gandara deema mana hiriyoota kiyyaa